Sababaan abbaa koo jibbuuf obboloonni koo akka diinatti na ilaalu. Maaliif akkan jibbu garuu hin beekani. Dubbadhu moo dhiisu nuun jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Chaalituu bakka jirtanitti nagaan isin haa ta'u jecha mee seenaa shamarree tokko haala gabaabaa isaanii isinii dhiyeessa. Isinis yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi kanan dhaladhee guddadhe godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Bachoo keessatti ammaaf kan hin jiraadhu biyya Ambaa biyya Beeruuti nuun jetti. Umrii koo ijoollummaatti harmeen keenya nurraa boqotte. Harmeen keenya yeroo boqottutti kan mana keessa jiraachaa turre abbaa koo obboleessa koo hangafaaf obboleettii koo hangafaa turre. Ani mucayyoo ishii xiqqoon ture mana keessa. Harmeen koo boqottee baatii 3 booda guyyaa tokko obboleettiin koo manatti nagattee gara gabaa deemte. Obboleettiin koo baatee daqiiqota muraasan booda abbaan koo gara manaa dhufee alatti bahii nama eeginaan jedha. Anis toleedheen gadi bahe. Ani namoota biraan eegaa ture. Karaa mana keenya jalaa dubartiin ollaa keenyatti argamtu gara manaa seente. Turtii yeroo muraasaa booda abbaa koo waliin gadi ba'anii isheenis gara gabaa abbaan koos gara dhimma isaa deeman. Yeroo mana seenu firaashin guddichi obboleessi koo irra rafu lafatti jigee ture. Anis humni koo danda'ee ol kaasuu waan hin dandeenyeef akkasumatti obboleettii koo eege. Obboleettiin koos dhuftee eenyutu mana dhufe jettee yeroo na gaafattutti homtuun dhufne anatu jigsee irra ciisen jedheen. Sababaan ishii dhokseefis obboleettiin koo baay'ee hamtuu waan taateef wanta abbaa koo irratti miidhaa geessiftu natti fakkaateen dhoksee bira darbe. Haa ta'uutii ani guyyaa sanaan qabee sammuun koo na dhukkuba akkasumas wanta harmee koollee abbaan koo ajjeese natti fakkaata ture. Guyyaa sanaa kaasee abbaa koo akka bofaattiin ilaaluu jalqabe. Waliiyyis galuu waan hin dandeenyeef irraa adda bahee gara magaalaa Tulluu Boolootti galeen jiraachaa ture. Turtii yeroo dheeratiin booda gara biyya Ambaa deemeen jiraachaa jira. Obbolaan koo hedduu akkana jibban nan beeka sababaan abbaa koo jibbuuf. Garuu amma biyya Ambaatii gaafan biyya koo galuu yaadu maatii na jibban keessatti galuun hedduu sammuu koo na dhukkubsa. Sababaa obboloonni koo na jibbaniif kana baasee obboloota kootti himu moo akkuman duratti qabadhee keessa kootti qabadhee qophaa kootti jiraadhu isiniin jedha. Isinis mee yaada keessan naaf qoodaa. Otoo isin taatanii maal gootuyyuu? Murtee mataa keessanii fudhattu moo akkuma koo keessa keessanitti qabattanii barootaaf gubachaa jiraattu nuun jetti. Mee isinis yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi turtii gaarii.